Nooru harka fuunettam jirtu nagaa keessanii Oromoo attam jirtu. Yeroo baay'ee waan siyaasaa qofa waan dudubbadhuu fi amma immoo mana barumsaa amma isin argitan kanaa raan xinnoo waan tokko isinitti dubbachuufan. Manni barumsaa kuni Harvard Graduate School of Education jedhama. Achi keessan jira waama hojii Profeesoroota waa xixinnoo gargaaruudhaanis waa xixinnoo tokkorraan funaannadhaa. Achi keessas koorsii xixinnoo tokko baay'ee fudhachaa jiru koorsii. Simisteeratti koorsii tokko fa'aan akkasii fudhachaa jira. Walumaa gala garuu haaluma mana barumsichaa yoo irraa baranne ta'eefan waa tokko isinitti muufani. Yuunivarsiitiin kun of jalatti kolleejjii adda addaa qaba. Akka ammaa biyyumattuu jalqabameera fakkaata ammaa law schoolii, education schoolii, maal schoolii akkaataa akkasiitti akkuma deemamoo asiis waanuma akkasii qaba. Yuunivarsiitiin kun yuunivarsiitiin Harvard kuni kan fayyaa qaba. Harvard Medical Schooliin jira, Business Schooliin jira. Hundumtuu walirraa faffagoodha. Baay'ee lafa bal'aarraa qubatee jira. Isa keessaa inni kun educationiidha. Biyya keessaa education faculty kan jennus jirra, education schools kan jennus jirra. Inni kun egaa waggaatti manni barumsaa kuni barataa 700 hamma 800 caalaa fudhatee hin beeku. Barataa xinnoo fudhataa jechaan. Barattoonni yuunivarsiitii kana keessatti baratanii baay'een isaanii harki caalaan jechuun danda'a gara biyya Chaayinaa fa'i dhufu. Sababiin isaa namoota maallaqaa gurguddaa qabantu barsiifatu dallaa kana keessatti. Akkuma kanas namoota qabxii gaggaarii fa'aa qabanillee dorgomanii as galu. Isaan keessaa ijoollee tokko nan dubbisaa meeqa baastu waggaatti meeqa sin kaffalchiisa dallaan kun jedhee nan gaafadhaa. Baay'ee kan isin ajaa'ibu baay'ee cimaadha. Maastersii waggaa tokkotti fixuu hin dandeessaa. Garuu ji'a 12 gidduutti fixuu hin dandeessaa. Garuu maallaqi isaa baay'ee guddaadha. Hamma doolaara 120 fa'ii waggaatti jechaadha. Kanatti qabattee dhufuu qabdu iddoo kana yeroo barachuudhaaf jettu sanayyuu hammam of qusattee jechaadha. Kanaaf egaa warra sooressaati kun taphadha. Kana kaffalanii barachuun taphadha. Garuu namoota akka biyya keenyaa akka qalleeyyiidha baay'ee rakkisaadha. Carraawwan tokko achi keessa jiru fakkeenyaaf achi keessa hojii xixinnoo hin hojjetta yoo ta'e carraa isaanitti ispoonsarii si godhantu jira. Koorsiidhaa si koorsii sitti barbaadde galmooftee barattaa koorsii keessaa 900 ofiisii cufaniitu 10 kaffalattaa jechaadha. 10 kaffalachuun sun mataan isaa hin cimamatti. Ani amma koorsii tokko yeroo fudhuu barbaade koorsii tokko sanaaf parsentii 10 qofan irraa kaffalaa inni iyyuu ni cimaadha. Kanaafi kanuma isinitti muufan. Egaa dallaa kana keessatti amala barattootaa yoon isinitti utuu amala barattootaatu hin dhaqiin dura dallichuma takka lama naannessee kun education faculty kanumadha. Egaa kanuma akka masin ilaaltan kanatti dabarsee isin agarsiisuudhaa fi kunoo kanadha Harvard Graduate School of Education ilaata kunoo dubbifamanatti fakkaata. Kuni Graduate School of Education akkuma ilaalaa jirtan gadansinii jedhee jechaadha. Teachertis kan isaanii uffadhee jira. Kanaafan si ibsuufani akka ijoolleen biyya jirtan tarii akka apply gootaniif isin jajjabeessuu fi waanuma tokko waan achi keessa jiru hinti xinnoo ishee isinii kennuuf gabaabinumaan har'a keessa noonu. Kun karaa masaati mooraa isaa keessaa Harvard Graduate School of Education mooraa keessadha kuni. Kanaaf namatti tola magariisaa bishaan dhugaa kan qacaramee kanatti hojjetu jira. Kanaaf baay'ee sin marara keessisaa. Kun buildingin sin ilaalaa jirtan kun kanumadha main wannoonsaa hojjetoonni isaa kilaasis qabaachuma keessaa laayibrariinis akkas jira. Garuu baay'ee miidhagaadha. Baay'ee dijitaalaayiziidha. Teknooloojiin isaa sitti tola. Barsiisonni isaa baay'ee sitti tolu. Namoonni immoo akkaataa isaanitti nama gargaara nama career service office kan jedhu qabu. Career service office sana keessa jira'anii barattoota 800 waggaatti dhufan kanaa utuu dubbannu dallaa kana keessatti maastersii PhD qofatu barata malee baachilariin asitti hin baratani. Warri digirii asiin jiran. Inni kun Harvard College kan jedhamutu jira. Iddoo biraa iddoo sanatti baratu warri baachilarii warri digirii baratan. Inni kun maastersii fi PhD warra baratantu qorannoo isaanii hojjetu, koorsii gaarii fudhatu. Barsiisonni isaanii baay'ee tokko sitti tolu.
baay'ee si gargaaru baay'ee immoo beekumsa qabu. Subject matter isaanii irratti waan barsiisan irratti extremely qualified dha. Biyya keenya keessatti hin barsiifnes argineera miti waa hundan beeku. Waan barsiifnu sana iyyuu waa hundan beeku. Asii baay'ee beeku. Waan sana immoo baay'ee qoratu koorsii hedduus waliin hin borcan. Waanuma tokko barsiisu koorsii tokko barsiisu yoo ta'e koorsii tokko sana irratti riisarchii isuma hojjetu waggaa waggaadhaan waan haaraa argatu upgrade godhu waan barreen gaddaa barsiisan baranan barsiisan haaraa godhu riisarchiidhaan itti dabalu waan bareedaa barumsa qulqulluu barsiisu jechaadha. Fiildii gara 14tu jira. As keessa piroogiraamii 14tu jira. Singoja maasisu tokko poolisii irratti barsiisu leadership fakkeenyaaf warra amma biyya keessa dhaqanii daayirektera mana barumsaa ta'anii asitti barumsa baay'ee cimaadhaa barumsa gaarii kennu inni qobaatti maastersii qabaa leadershipiin kan biraan immoo reading and writing waanumti reading illee kophaa isaatti maastersii qabaa. Ijoolleen as keessaa maastersii fa'aa baratanii ba'anii dhaqaniitu ijoollee kutaa tokko amma kutaa 5 fa'aa kutaa 8 fa'aa barsiisu. Amma biyya keenya keessatti maastersii yoo barattee deemte of tuulummaan isaa guddaadha jechuun yookiin yuunivarsiitii galuun qaba jettaa yookiin yoo xinnaate piripaaraatoorii illee galuun qaba jettanii asii garuu ijoolleen baay'ee bishaatanii barumsa qulqulluu argatan kun dhaqaniitu kutaa tokko fa'aa barsiisu kutaa 2 fa'aa barsiisu gammadanii barsiisu miindaa bayeessa argatu dhaqaniitu barsiisu jechuudha ijoollee kana. Kanaaf ijoolleen godarraa yeroo barattee kaatu ijoollee ciccimoo ijoolleen yeroo iskuulii geessu yeroo kutaa 8-7 geessu piroojektii barreessu kan sin ajaa'ibu. Piroojektii barreessu riisarchi proposaalii barreessu ijoolleen biyya kana. Nuti isa kan argine maastersii irratti mana maastersii limneeti. Finfinnee yuunivarsiitii Finfinnee an'ee isa iyyuu inni nu barsiisu nu joonjessee nu burjaajesseetu olii gaggannu gateetu wannoo jira. Asii garuu tokko lamaan riisarchiin maalirraa akka jalqabu maaliif kan barattuuf rakkoo furuu qabdaa jedhu asii. Rakkoo furuudhaaf akkamitti akka madda rakkoo argattu tokko lamaan barsiisu. Ijoolleen haayiskuuliitti fixu isa kana. Yeroo yuunivarsiitii gara isaan kwaalifaayidiidha waan barbaadan itti kennite waan barbaadan uumanii hojjetanii sitti agarsiisuu danda'u jechaadha. Baay'ee nama mararaa. Kanaaf dallaan kun keessi baay'ee waama dhabdee waan nyaatuma dhabdee maaluma dhabdee keessa teessee laayibrarii isaanii keessa dubbisuun akka tokko sitti tolaa. Yuunivarsiitiin isaa nagaa qabaa namni wal tuquun hin jiru. Barataa walitti bu'uun hin jiru. Dhageenya sin argine sana ammaatti barataa wal kabalus wal arrabsus wal jibbuu sin argine walis hin jibbani. Ijoolleen hojii irratti fookees godhu wal gargaaru immoo yoo ati kanan beekuu kana naa ibsettee barattoonni extra maayilii deemaniitu wanta sana si ibsuudhaaf rakkatu si duukaa hafuura wal gargaarsaatu jira. Qomoodhaan miti gaama fakkeenyaaf biyya keenya keessatti kan adda si godhu Oromoo akka isaa barbaade gargaaraa amaadhamaan akka isaatiif handaa'uutii haa ta'e kennaa barsiisaanis akkasittiin loogaa yoo barsiisaa amaadhaatti warra jalaaf goodaa inni kan Oromoos tarii waan akkasii jira asii akkasii kutii waaniti nama hojjetuun hojjechiisu nama immoo dadhabe immoo hin jabeessu akkas godhu garuu immoo waan hojjettetu sii kennama malee irraas jalaan irratu itti siif hin dabalamu. Effii argachuu qabda taanaan effii adda keetti sii qadaadu. Garuu akkaati effiin finne immoo si hojjechiisu, si gargaaru, barumsa sii kennu. Kanatu jira isiniin jechuufanii. Egaa yeroo baay'ee barattoota biyya keenyaa dhufan nan dhabee barataa tokko yookiin lama darbeen arge habashaan argee guyyaa tokkoof argee na harkaa badde isheen iyyuu sababiin isaa Oromoo akka ta'e gaafan itti himuu achumaan baddee kanarraa kan hafe nam tokko biyya keessaa apply godhee dhufaa scholarshipiin hin cimaa admishinii yoo argatte garuu dallaa kana keessatti admishinii yoo argatte scholarshipii immoo kaampaanii biraattitu iyyatte fakkeenyaaf ijoolleen biyya jirtanii admishinii siniin argisiisaa guyyaa biraa websaayitii isaanirra geessanii dhaxxanii ilaaluu dandeessu apply gootanii isin fudhatanii jennaan ulaagaa isaanii guuttanii waan isaan barbaadan guuttanii jennaan achi booda immoo birriidhaaf immoo qaama biraatti apply godhachuu dandeessu jechuudha qaama scholarship kennu. Utuu ta'e mootummaatu namaa kennaa
mootummaan biyya keenya keessa jiru immoo kana dhuguma maallaqa hamma kana danda'ee baasee barataa as erga hin jiru. Yoo baay'ate tarii ijoollee isaanii erguu danda'u. Ijoollee isaanii immoo gara Graduate School of Education ittiin erganii achi gara biizinesiitti yookiin iddoo biraatti ergatu. Egaa maallaqa guddaa kaffaluu danda'u, maallaqa guddaa baasanii erguu danda'u. Ijoolleen hiyyeessaa garuu sammuu gaarii kan qabdanii warra akka GRE kan jedhamu TOEFL fa'aa kana qoqqooftanii qabxii gaarii qabaattanii achii booda yoo apply sitti gootan isin admishinii argannaan kaampaaniin biraan immoo qaamni scholarship laatu immoo birriisaa yoo keever amma fakkeenyaaf scholarship $2-3-4 yoo argattanii tokko 25 kook 25 kook 25 tokko 25 walitti dhufee dhibba osnii guutee ittiin dhuftanii asii maastersii keessan barattanii deebi'uu dandeessu jechuudha. Kan isin ajaa'ibu immoo misraachoon guddaan immoo PhD'n immoo tola dallaa kanatti. Ati admishinii isaa sirriitti argattee jennaan natti fakkaataa waggaatti maallaqa akkas 20,000 wayii hin kaffalu PhD'dhaa fi egaa 20,000 wayii jechuun baay'ee guddaa miti 27,000 yoo sii kennan amma naannaa kanatti kiraa manaayyuu almost sanuma fixuuf dhaqa. Nyaanni rakasaa bishaan isa miti. Wanti guddaan Wi-Fi dallaa keessa tola gargaaramtaa rakkoon hin jiru iddoo ati jirtu hunda jira. Mana kiraa fa'itu si ajjeesa. Mana kiraatu si ajjeesa asii. Garuu immoo PhD kee fudhachuudha wanti guddaan maallaqa argachuurra caalaa. PhD'n isaanii waggaa 3-5 jira. Programming kan Doctor of Education kan waggaa 3-5 yoo baay'ee wannoo taate fixaa 5 darbeen eeyyamamu. Isa hojjechuudhaaf fakkeenyaaf utuu ijoolleen biyya jirtan maastersii fa'aa qabdanii utuu proposaalii bareedaasaa sinopsisii bareedaasaa barreessitanii utuu apply gootanii jedhaan utuu iyyattanii baay'ee gaariidha. Sababiin isaa nama tokko lamaaf biyya keessa Afrikaadhaa kennuu danda'u. Kanaafi waan education policy fakkeenyaaf akka Itoophiyaatti sirni education biyya sanaa baay'ee mancaara waan ta'eef rakkoo sana furuudhaaf jettee akka scoopii kee Ethiopian education policy hiitee utuu apply gootanii waan argattan natti fakkaata dallaa kana. TOEFL keessan darbitanii interview isin godhu nama tokkoof admishinii kennuudhaaf processii baay'ee keessa si dabarsu. Processicha website isaanii sirriitti jira. Harvard Graduate School of Education yoo jettee Google gootee hin argita yookiin immoo hagzi.com yoo jettee Harvard Graduate School of Education hagzi HGSE.com yoo jettee harvard.edu yoo jettee hin argatta. Please apply godhaa ijoollee maastersii qabdan biyya keessaa. Utuu PhD keessan asii fudhattanii galtanii hojii guddaa education biyya keenya irratti hojjechuu hin dandeessu. Kana walitti himaa. Yoollee akkaataatti wantoota tokko jalqabdanii gaaffiillee qabaattan meena gaafadhaa. Waan tokko si argisiisa. Iddoon reejistiraarrii dhaqeellee dubbisuu nan danda'a. Warra admishiniis dubbisuu nan danda'a. Namoota ani beekutu keessa jiru. Wanti guddaan garuu ulaagaa sana guutuu waan isaan sinitti himanis waan websaayitii irra jirudha. Wanta haaraa namatti hin himan yoo dhaqees kan isaan jedhan ilaali achirraa dubbisichirra jira naan jedhu. Kanaaf wanta specific ta'e achirra jira yoo qabaattan illee natti himuu dandeessu dhaqee gaafachuu nan danda'a. Kanaaf barumsi jedhamiti Neelsan Maandeellaatu jedheedhanii egaa akkaataa nuti addunyaa kana jijjiirru wanti guddaan barumsa. Maallaqii waan tokko hin soka. Mana yoo ijaarte qilleensiyyuu bubbisee fuudheetu qileetti naqa. Makiinaa yoo bitatte makiinaatti bu'ee pilaastikii ta'uu danda'a. Beekumsa yoo biyya keenyaa fuunee galle garuu beekumsa yoo horanne garuu beekumsa sanaa wal barsiisuu dandeenya. Daa'imman keenya barsiisuu dandeenya. Beekumsatu hafa uummata gidduutti. Inni kaan hin deema. Nulleen darbina gaaf tokko biyya lafaa kanarraa kunoo koronaa vaayirasiin iyyuu addunyaa raasaa jira miti. Kanaaf hamma danda'ametti barumsa jabaachuudha. Ijoolleen biyya keessaa
eebuu barumsaa qabdanii mee apply godhaa university biyya alaa kanaa apply godhaa yoo argattan akka carraa darbitanii deebitanii biyya keessan tajaajiltu asafuutu hin taane as biyya ormaati daa'imma yoo attam nama cimaa taate iyyuu daa'immanuma biyya kanaa barsiifta. Yaada dhagaaf tokko eenyutu waan naan jedhe laata Dooktor Hundaasaa Sheetee Hundeeti laata. Ekonomiksii fixeetu barsiisaa kolleejjii wayii ta'e. Achi natti toluu dideere waan barsiisu kun faranjiin barsiisaa faranjiin immoo gogaa koo kana ilaalteetu jettee gurraacha miti ree Hundaasaa. Ilaalteetu maal ittiin toluu kanaafi waan wallaalee hojii uummadheeree hojii uummatee hojii sanarratti successfulidha. Kana jechuun maaliifan kana kaasee iyyoo biyya keenya galle waa barannee waa coccorannee ishee kanatti waa coccorannee yoo biyyatti gallee biyya keessatti yookiin organizationii wajjin yuunivarsiitii wajjin hojjechuu dandeessa. Yookaan immoo waanuma tokko wixinee wayii qopheessitee mana barumsaa xinnoo bu'uurtee daa'imman barsiisuu dandeessa. Daa'imman 10 irratti yoo hojjenne baay'ee miti. Amma dallaan kun barataa 700 qofa irratti hojjeta yeroon siin jedhu reesoorsii inni qabu kan yuunivarsiitii biyya warra barattoota 40,000 ol qaban ol malee gadi miti. Garuu barattootatti sana tokko tokkoon maqaadhaan beeku tokko tokkoon gargaaramu fudhatan. Tokko tokkoon barsiisonni akka abbaatti isheen dubartiin immoo akka haadhaatti gargaarti malee tokko tokkoon irratti hojjetanii leenjisaniitu gadhiisu jechuudha. Kanaafi habarannu dallaa gaariidha. Anillee ganaa waan hundumaanuu jalqabbiirra hin jiraa achiin buunne sababiin isaa waanuma zeeroo irraan eegalee waan biyya ofishaal tiraanskriptii konaan dhufne na dhowwatanii suma dhugaatii pirezidaantii yuunivarsiitii Amboo kadhadhee naa gadhiisi xalayaa barreessii digirii koo naafa dhufu wennaan na didee kophaatti barreesseera hin didee bilbilatti bilbilaan naa kaasuu didee yuunivarsiitii Finfinnee dhaqamee naa gaafatamee naa erguu didamee kanaaf ani almost zeeroodha gaaf tokko waa isinitti himaa garuu it is good waanuma zeeroodhuma kanarra yoo taa'ee jalqabeeraa jechuudha. Yeroo natti fudhata malee laayinii isaa keessa galeera. Utuu isin biiziinan gootan ta'e taajabbii kanaan utuu Oromoon nagaa argate gadi tasgabbaa'een zeeroodhuma kanarraa ka'ee daa'ima miti re'an. Kanaaf andinyaa kifilii maa'uu jalqabee dooktarinyaa kifilii ga'uu nan danda'a. Utuu isinumti xinnoo fayyaa naa taatanii sabni koo ani halkanii guyyaa yaadu utuu duutirraa dhaabatee ajjeechaan irraa dhaabatee nagaan jiraatee waan baay'ee wal gargaaruu dandeenya. Yoo waa lakkaa isinii kennee buna mallakkee 2 isinii bituu baadhillee odeeffannoo mallakkee 10 biyya kana jiru daddabarseetan isinii kennuu danda'a. Odeeffannoo kana fudhachuudhaaf maallaqa naa kaffaluutu sirra ture. Ani garuu maallaqa isiniin kaffalchiisu. Waan ana sitti argu waan gaggaarii biyya kana jiru isiniifan dabarsa. Waan na bira jiru sirriiu beeka. Waan na bira hin jirre immoo bilbilee qoradhee maal godhee miidiyaa koo kanaan isinii dabarsaa. ODM kan keessanii Oromoo Digital Multimedia ODM YouTube chaanalis qabaa, pages qabaa, laayikii fi sabiskiraayibii isinitti immoo nan barbaachisu. Ofii keessan erga gootanii booda kan biraatti dabarsaatii akkas godhii beekan keenyaaf subscribe godhii inni immoo waan inni asii achi barreessee nutti ergu nu fayyada jedha. Yoo Waaqayyo jedhee waan akka proposaalii wayiis yaadee as yuunivarsiitii kana jalatti akkamitti afaan Oromoo immoo onlaayinii dijitaalii akkamitti akkam barsiisuu danda'u isaaniinis nan kadhadhaa keessumattuu digital platformii isaanitti gargaaramuudhaaf tokkoffaa isaan yuunivarsiitiin daldalaadha maallaqa argachuu maallaqa hojjetaa kanaaf akkamittiin akka isaan onlaayinii barsiisanii isinirraallee maallaqa yoo nyaachuun danda'ame nyaatan keessumattuu warra diyaaspooraa kanarraa daa'imman isaanii garuu barsiifachuu akkamitti akka danda'an waan tokko tokko yaadaan jira yoo milkaa'e anuu miidiyaa kanaan as ba'ee isin beeksisaa. Kanaga har'aa fi waa'ee Oromoon cabee kufee du'ee hin dubbanne waan barumsaati. Itti deddeebi'ee waan akkasii kana dubbachuun koo hin oolu. Nagaan Waaqayyoo isiniif ta'u. Waaqayyoo humna koronaa, humna vaayirasii kanaa
isinirra haa dabarsuu yaa uummata koo addunyaa guutuurra jirtanii nagaan waaqayyo isiniif haa ta'u waaqayyo isin tiksuu jabaadhaa jajjabaadhaa haamilee walii ta'a ulfaadhaa fayyaa ta'a nagaatti.